No, 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 no. Habibi, akkaniti si jaaladhu na jaalattaa? Poolis xaabiyaa maal goota? Qaallitti ollaa kiyya galtu takkaatu ganamaan tana bikkaan an hin jirretti jaatii tiyyatume. Duuba poolis xaabiyaa maal goota? Namitti inni kasaste moo ni hiisiste? Lakkii dhaqeetiin waasii tahee fi baasee dhufe. Eenyu waasii taatee baaste? Namitti jaartii tiyyatumteen waasii tahee fi baasee dhufe. Ajaa'iba! Namitti jaartii teetumtee waasii taatee fi baastee dhufte? Eelaal haadha ijoolleetii ilmaan guddifatti daa'ima bishaan ganaa harma luugu takkallee waliin hidhamte. Duuba anaa fi jaartii tiyyaa'u hedduu garaa nu nyaattee rahmata goonee fi akkasitti waasii tahee fi baasee dhufe. Ijoollee gurguddoolleen amma jaartii tiyyee jirti. Laaqana achi nyaatte har'a. Pa! Nama garaa laafeessa akka keetiin agarree zamana kana. Nama isa miidheef qataloo oolu. Islaama jechuun nagayaami. Islaamni jechaa fi gocha inni raawwatuun nagaya fiduu qaba. Jechaa fi gochi isaa yoo kan nagaya balleessu tahe firraa dhiisuu qaba. Amma haadha ijoollee tana jaartii tiyya tumtee je'ee garaatti jabaadhee mana hidhaa sanii yoon dhiise haadhaa fi ijoollee gaggabaaseemi. Haatinis mana hidhaa teessee ijoollee yaaddi. Ijoolleenis abbaan akka haadhaa tahee tajaajiluu hin danda'u ni miidhamti. Tanaafiin garaa laaffadhee fi akkasitti demee baase. Dhugaa keeti maashaallah akkanuma ta'uu qabaa'u. Islaamni fadhii lubbuu isaa osoo hin taane fadhii rabbiiti ilaala. Silaa akka fadhii tiyyaatiin taate jaartii tiyya tumteemu ilkeen irraa daaqa ture ka rabbii ilaaleetiin dhiise. Dhugaa keeti islaam jechuun nagaya muslimni jechaa fi gocha isaa islaameessuu qaba. Jechaa fi gochi isaa kan nagaya balleessu yoo ta'e firraa dhiisuu qaba. Diin isaa falleessuu hin qabu. Fadhii rabbiitiin jiraachuu qaba. Akkasii hunoo rabbiin haa laaffisu. Mucaa hoggaa mana hidhaa waasii tahee fi baasuuf dhaqu aanan illee harkattiin qabadhee dhaqe. Ilmoo lusistiimigaa akkasitti mana hidhaa dhaqee yaamsiseeni obboleettii yahoodoo ilmoo lusista aannan kana dhugi. Abshir waasii taheetiin si baasuu dhufee sababa jaartii tiyyaa fi ati wallaltanitti ilmaan keetillee miidhamuu qabanii jeenii hoggaan itti himu imimmaan qabachuu dadhabdee boochee wallaahi. Maashaallah hojii guddoo dareedee dhufte har'a rabbi sirra haa jaallatu baga orraafattee dhufte. Galatoome. Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam habiibiin keenya akkana jaan haadhaa fi ilmoo gaggar hin baasinaa jaan duuba akkamitti garaa na dandahee haadhaa fi ilmoo gaggar baasa sanuu haadha ilmoo luisistu ilmoo xiqqoo hojii hiisisee ilmaan kaanillee haadha malee asitti hambisee. Wallaahi garaa na dandehu haadhaa fi ilmoo osoo lubbuun jiranii yoon gaggar baase islaamummaan kiyya maali ni beetagaa garaa haadhaa garaa dhale achi mana hidhaa teessee ilmaan kiyya akkamit jiranii jettee cinqatti. Ilmoonis haadhaan bareeddi asitti kophaa ni miidhamti abbaan akka haadhaan tahu. Sirri goote maashaallah sababa beerri lama walloletti ilmaan xixiqqaan isaan hedduu jiru miidhamuu qaban. Na'am arbi lama yoo wallole qacaccabu saambalee xaa jettiimi Oromoon. Maal jechuudha saambaleenni hoo maali? Arbi lama yoo wallole humaa waliin godhu citaa fi biqiltuu irra waan gangalchan santu caccabee miidhama. Beerri lama yoo walloles isaan humaa waliin godhani ilmaan isaanii qaxara ganaa guddatu santu jalaa miidhamaa jechuu. Maashaallah boo ati akka dulloota jala ooltu shakkiin qabu. Waaniin siin jiru akhlaaqa gaarii qabda amalli kee yeroo hundaa akkanuma. Ani amalli kiyya akkanuma rabbiin alaaffise an kaartoona rahmata qabu. Ati hin dhageenye dheengaddaa abdeeshoon yaa kaartoona zaddeemu kibritaan si dhawee si gubaa je'ee zaachaa naa goonaan poolisni qabee fuudhee hidhee ture bar. Duuba hoo diina kiyyaan deemee baasee jechuu baattu. Akkasitti poolis xaabiyaa dhaqeetiin abdeeshoon afaan malee garaarraan qabu je'ee waasii tahee fi baasee dhufe. Guyyuma san deebi'ee sa'a booda yaa kaartoona zaddeemu yoon kibriita si dhawee siin gubin naan hin jiru seeta. Ho garaa laafeessa keenya diina siin guba je'ee zaachaa sii godhe deemtee waasii taatee baastee dhufte. En sodaadho ani kaartoona imaana qabu. Abdeen kibriita na dha'uu miti ibidda keessa na darbuu ibiddi san nan gubu ibiddi rabbiiti yoo rabbi fedhe malee. Yoo ati rabbitti hirkatte maaltu si miidha? Maashaallah kaartoona nama caalaa imaana qabu ammallee rabbi imaana si haa dabalu. Amiin alhamdulillah galanni rabbiin badiin hadiin islaamiin nu badhaase diin